Kutawwan addunyaa tamsaasii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabu marattuu nageenyi keenya sinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN kun OMN Horn irraa kan isin bira ga'u qophii odeessaaleeti. Odeessaaleen keenya irraa immoo odeessaalee addaati special edition jennee fudhannee jirra. Odeessaalee keenya har'aatiin dhimmoota jajjaboo biyya keessatti ta'aa jiran irratti kan mari'annu keessumaa muudama Abiy Ahmedii fi hundeeffama mootummaa Bilisiginnaa ilaalchee mari'annaa ajandaan keenya jabaan tokko kana. Khana moda balatani mudam Abiy Ahmed Khan yookaan mootii torbaffate shuma Musa Khan fuuli miidiyaa hawaasaa yookaan uummati Oromoo mormi jaba khaasuun mormi jaba kanaan fuulti utara gubbaatti kampeenii jajjabduu geessisuu jira. Kampeeniin kun ammumayyuu jalqabe Abiy Ahmed mootii torbaffate shuma malee mudamsiin jira. Mormuu jiranii kan lamaan irra bal'inaan dubbannaa jechuudha. Ayyeeyyam. Mootummaan haaroftii Abiy Ahmed faa hundeeffataa jiran kun hagam seera qabeessadha hagam fudhatama qabaa waan jedhu irratti kan bal'inaan dubbannu sinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'a kan isiniin jennaan Yihunengida Guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birroo. Filannoo Itoophiyaa kan Bilisiginnaan gaggeessitee taanee muudamni Abiy Ahmed miidiyaaleen guguddoon akka coronation yookiin jila mootii tokko muuduu nugusa torbaffaa muuduuti jedhanii irra barreessaa turanii sanaan itti keeyyan. Yaa nugus torbaffaa wanni kunini muudamsuu Abiy Ahmediitiin wal qabate miidiyaaleen addunyaa baay'een akkuma inni filannoo taniin deemsisaa jedhee jalqabeeni filannoon addunyaa irratti fudhatamin dhabde addunyaan guutuun hin tajaajilu itti keessa baate hooggantooti siyaasaa yookaan mormi paartileen siyaasaa hedduun cabsite keessa baate hophuma fi dorgomee hophuma nugus torbaffaa godhuuf shume addunyaa bira duriillee fudhatamin arganne ammaan tana ammoo bifa aaraa diraama tapha daa'ima qabatee filumsooppi gartee filosoofii yookaan falaasama sobillee yoo deddeebi'u dhuga fakkaatedhaan kaaniin dhuga godhatee ammaan tana mootummaa haaraa hundeesse waan jedhani seenan mootummaa haaraa jechuun kan irra kakaanu mootummaa haaraa jechuun waan haaraa tokko mee mootummaa Abiy Ahmed amma hundeessan keessa waan tokko haaraa natti hima waan tokko haaraa keessa qabnu hin argine jechuun fakkeenyaaf dargaggeessa ganna 29 soddoma dhiyaatnuun kun cufti bar wayyaanee eegi wayyaanee waggoota soddomaan darban keessatti paartii haaraa dhiisi nama haaraa hin argine jechuun mootummaa Abiy Ahmed hundeessan keessatti filosoofii haaraan qabu namni haaraan hin jiru jechuun warrum nam arki dhiiga sun barcuma wal jijjiiru sun wal jijjiiruun Itoophiyaa akkuma dha waan ta'eef mootummaa haaraa ta'uu hin danda'u jechuun shiftaa lubbuu balleessitootum duri lubbuu uummata qulqulluu nyaachaa baatetti ofum shoomee jechuun Abiy Ahmed isumatti abba gadaa tolchoo khaani nugus torbaffa tolchoo of muudee jechuudha. Egaa tarmii hooggansaa waggaa 5 kan bifa haaraadhaan har'a tokko jedhanii jalqabanii sana natti fakkaata sana ibsuuf barbaadanii waan mootummaa haaraa jedhanii natti fakkaata sirni hundeeffamu mootummaa haaraa kun egaa mootummaa haaraa jedhanii kan isaanii hundeessan kanas miidiyaalee fi aktivistoonni isaanii bifa garaagaraatiin dhaadheessaa turaniiru mootummaa seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif fedhii uummata irra dhaabbatee hundaa'e jechuudhaan kan isaanii ibsaa turanii. Egaa mootummaa kana hundeessuudhaaf bu'uura jedhanii kan isaanii ibsaa turanii filannoo marsaa 6ffaa jedhamuudhaan baatii muraasaanii dura geggeeffamedha biyyattii keessatti. Egaa biyyattii guutuu keessatti geggeeffame jechuudhaaf kan nama dandeessisu ta'uudhaaf baatus filannoon itti fakkeessaadhaaf deemee ni jirama. Egaa filannoon tokko ulaagaa filannoo kan guutuudhaaf danda'u yoo maal ta'edha waan jedhu qabxii muraasaa kaasee gara keessanitti dabarsuutanii barbaada. Filannoon tokko filannoo jechisiisuudhaaf akkuma addunyaatti ulaagaalee bu'uura sadiitu jiru. Ulaagaalee bu'uura fair, free and democratic election ta'uu qaba. Fair election filannoon sun filannoo haqa qabeessa ta'uu danda'utu irra jiraata. Filannoo bilisa yookaan filannoo haqa qabeessa ta'utu irra jiraata. Filannoon tokko fair ta'uudhaaf jechuudha. Haqa qabeessa kan jechisiisu filannoon tokko maalidha? Yoo qaamni filannoo ta'e dhihaachuudhaaf danda'u uummata sanaaf filannoo ta'e dhihaachuudhaaf danda'u dirree wal bargatee wal qixa fiigee wal qixa dorgomee sana keessaa uummanni waan isaaf ta'u filachuudhaaf yoo danda'edha. Kun hin taane filannoo Itoophiyaa keessatti marsaa 6ffaa jedhamee geggeeffame kana keessatti bilisa ulaagaa ittiin bilisa jechisiisuu hin qabu ture filannoon marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti geggeeffame. Kunis hoogganoonni dhaaboleen siyaasaa hundumtuu kan filannoo kana irratti hirmaatanii silaa filannoo uummataaf ta'uudhaaf danda'an manneen hidhaa keessatti guramanii kan dhiibamanii filannoo keessaa ba'anii uummanni bakka filannoon hin dhiyaanneefitti ba'ee akka sagalee kennu dirqamsiifamee waan ta'e filannoo bilisa jechuudha wanni si dandeessisu hin jiru jechuudha. Abbaa barbaadu ba'ee hin filanne uummanni filannoo sana irratti hirmaate. Inni kan biraa political election miti filannoon kun kan political kan wayitaawaa miti yeroo isaa kan eeggate miti. yeroo garagaraatti seeraan ala filannoo dabarsuudhaan bulchiinsi Abiy Ahmed filannoo geggeesse waan ta'eef ulaagaa kana sadan saatiin iyyuu ulaagaa filannoo guutuudhaaf kan hin dandeenye
dandeenye filannoo sobaa filannoo uummata biyyattiis bakka bu'uu hin dandeenye sagaleen uummata biyyattii keessatti dhaga'ameera jechuuf illee kan siin dandeessisnedha jechuudha. Mootummaan bilchiginaa amma hundaa'u kun yeroo akkamii keessatti hundaa'u kontekstii isaa ilaalutu gaariidha jalqaba irratti. Tokkoffaa Itoophiyaan yeroo ammaa dhiibbaa biyya keessaa fi biyya alaatiin yeroo akka afuuffeetti waxxaramtee dhiphattee jirtutti gaaga'amni siyaasaa guddaan biyya san keessa jiru waan ta'eef. Lammeessoo yeroo itti waraanni hammaateetti waraana hordofee immoo beelli kutaalee biyyattii garaagaraatti buqqaatiin mormiin uummataa yeroo jabaatetti waraanni gosa lama jira immoo Itoophiyaa keessa waraana konvenshinal waraana fuuldura ifaan ifatti waraansa kaaba Itoophiyaatti godhamuu fi kutaalee biyyattii garaagaraatti immoo waraana riphee loltummaatiin gaggeeffamu keessa jirti biyyattiin. Sadeessoo immoo yeroo kufaatii diinagdee hamaa keessummeessaa jirtutti. Kufaatiin diinagdee kun sababa garaagaraa qaba. Tokkoffaa sababa waraanaa qaba. Lammaffaa immoo dhiibbaa diinagdee dhibeen koronaa walumaa galatti akka addunyaatti fide hordofee unkurama diinagdee dhalateedha. Kasadeessoo immoo dhiibbaa balaawwan uumamaa akka hoomaa waannisaa balaawwan lolaa hongee kana hordofee diinagdeen Itoophiyaa gaaga'ama guddaa keessa jira. Sababa waraanaatiin immoo deeggarsi alaa irraa citee rakkoo guddaa keessummeessaa jirtutti piroojeektoonni gurguddoon yeroo dhaabbatanitti namooti hojii dhabdummaan biyya keessatti dhalatee dargaggeessii fi namooti baay'een yeroo hojii dhabanitti karaa biraa immoo qaala'insi jireenyaa yeroo samiidha itti mootummaa hundaa'etti fudhatuu hin dandeessa. Afuraffaa irratti hariiroon dippiloomasii Itoophiyaadhaa. Hariiroon alaa Itoophiyaan biyyoota addunyaa qofa osoo hin taane dhaabbilee addunyaa garaagaraa akka UN kan akka gamtaa Awurooppaa kan akka gamtaa Afrikaa wajjiniin hariiroo diinummaa yeroo horattetti kanaaf karaa kufaatii diinagdee karaa waraanaa karaa garaagaraa qofa osoo hin taane karaa dippiloomaasii addunyaan yeroo itti Itoophiyaa balaaleffataa jirtu keessatti mootummaa hundaa'e kabiraa immoo yeroo itti mootummaan kun hundaa'etti Oromiyaa keessaa yeroo itti mormiin dhoo'ee dargaggeessi mootummaa mormaa jirutti mootummaa hundaa'e waan ta'eef kanarra dhaabannee beekamtiin mootummaan kun akka addunyaatti biyya keessaas biyya alaas qabu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Yaa anini jecha filannoo kanaan wal qabate waa yeroon kaasuun irra waan gabaatu dubbachuuf yeroon akka dansaatti ibse filannoo mootummaan Itoophiyaa seena biyya Afrikaa keessatti most probably borbarnoota gugurdaaf Afrikaa keessatti seena ta'uu danda'a. Elementii siyaasaa keessatti yookaan bu'uuraalee guguddoo siyaasaa keessatti waan akka ijoon laalama tokko filannoo yoo jedhanii tapha kubbaa miilaatiin wal fakkaata. Tapha kubbaa miilaa keessatti garee kubba miilaa Spain La Liga English Premier League hakka fudhachuu dandeetta. Warra kan cuuf keessa gareen 20 yookaan gareen 15 gareen 10 jiraachuu dandeetta. Gareen tun marroon seentee kubba miilaa seentee taphatti jechuudha. Garee tan kee garee wal mormitu jira, taphattoota jira. Garte taphattoota 10 tokko seensifattee in taphatti kanaan firii jechuu ni dandeenya. Bilisummaan taphatti. Feer ta'uu siitiif alaqaa yookaan boos, riifar yookaan daanyeedhaniin خنا مبلغ ورقات تخنق خارد دي ماناريو خارد يلو خنيه في ادبسيس خنا جراجو خسرين سو امو تم خبا ميلا خغود ام خيسات يرو خميله ساعتين كنمو قب ساعتين كنم ساعتا قب دقيقه سغلتما چالا ساعتي غبتدن دقيقه شي يوخان دقيقه سدي بوسين يوخان ريفري يوخاني دانيان سن قبته كنه تنسدين تتايجو يو فكين يتاب خبا ميلا خيسا تبتوتو كلمان غريت اللمان كوالين تبت خيسا غريتو كون دابت دته غريتان انچالي ساغل چتوني فرين تاني فدتا من قب دانيا يوخان ابان سيرا خطاسون فير تايور لما ولقطون لالين تاون دندي تسدين سو خبا ميلا سير خبا ميلا دقيقه سغلتما خغني خيساتي دقيقه دباف ددما يوخان دقيقه دباف شنتما يوخان دقيقه خدا يوخان شنتما تبجيبته بريدك جچون دندي تو فلان توبيا خان سدين كيسا خمستاي فريا كنجن في بارتين درغومتين بالسجننا بدأنا في بيت ما قمت جيرته خبا في درجمية جتشو خاوري ولين فجلا خايك مشورة ولين تبت إزما بود الرتة تربنا حرب أيو يا أيو الفوني ولين جدا لما يسو فير فلان نون إثيوبيا خلود أم تخيزات أنت تعذب الدنيا عند الدنيا تبي كم تروقتهم سادين سو بريدك election كانوا فلان إثيوبيا ممري بكبوت ومتى ماني جافة أنا برلمان constitution خمرات برلمان توك إثيوبيا وقشاني والجي جرتني وقا جابولش إن جرتو جتشو أجمع فلان نبي عمدا رتشوما ببولش تخيزاتي أجمع فلان نوم بكتين قد أمين جرتيه جسوا مالفا ماني فات خليه يقول يدين قد قد أمته فلان نوم كنا جمع كابتين إمبيك كم نيجو بريدك وقا جان دوبايو أجمع بيا عمر شوما فلان نون جلان ده موجودة كراهتي يا فلان نوان إنقولنا في هيران نو جنان جتشكنا يون شراسي كندون درتي حسا أبي أحمد غاف مودا إناغوريشني سجل كبا برلمان تدوبته واي فلان نو في سياسة ديمقراطية لالشة دوبته وادا غله فلان نولده.
የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ ሞቼ ይገኛለሁ ማለት ግን እንኳን አገርን ሊያቆም ቤተሰብን ያፈርሳል። ያለችን አንድ ኢትዮጵያ ነች። ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት በላይ አገራዊ አንድነት ይበልጣል። አንድነት ማለት ግን አንድ አይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል። አንድነታችን ልዩነቶቻችንን ያቀፈ ብዝሃነታችንን በህብረ ብሔራዊነት ያደመቀ መሆን አለበት። እኛ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲና ነጻነት ያስፈልገናል ይገባናልም። ዴሞክራሲ ለኛ ባዕድ ሐሳብ አይደለም። በዓለም ውስጥ በብዙ ማህበረሰቦችና ሀገራት ዴሞክራሲ በማይታወቅበት ዘመን በገዳ ስርዓታችን ተዳድረን ለዓለም ተምሳሌት ሆነን ኖረናል። አሁንም ዴሞክራሲ ማስፈን ከየትኛውም ሀገር በላይ ለኛ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ እናምናለን። ዴሞክራሲ ያለ ነጻነት አይታሰብም። ነጻነት ከመንግስት ለህዝብ የሚበረከት ስጦታም አይደለም፣ ከሰብአዊ ክብር የሚመነጭ የእያንዳንዱ ሰው የተፈጥሮ ጸጋ እንጂ። Abiy Ahmed yeroo jalqaba ministeera muummee ta'ee muudamatti waadaawwan akkasii hedduu galeetee ture hawaasa biyyattiidhaa fi yaadi kan koo qofti haa dhaga'amu jechuun akka biyya hin ijaarre ofuma isaatiin dubbatee ture. Haa ta'uuti osoo hin turin gara yaadni koo qofti haa dhaga'amu waan jedhuutti hojiidhaan qabatamaatti guutummaan guutuutti itti seeneeti kan ture. Wama filannoo amma guyyoon isanis kaasaa turreetti waa tokko dabaluudhaa fi filannoon kuni ulaagaalee bu'uuraatiin yoo madaalte filannoodhuma bara wayyaanee illee kan guutu miti. Dhugaadha. Ulaagaalee bu'uuraa sadan kan amma firii feer bilisa haqa qabeessaa fi wayitaawaa ta'uu isaanii ulaagaalee kana sadanii yoo madaalle filannoon bara wayyaanee gaggeeffamaa ture firii hin turre bilisa hin turre feer hin turre haqa qabeessa hin turre garuu wayitaawaa tureera. Yoo xiqqaate ulaagaa tokko guuteera jechuudha filannoon bara wayyaanee keessa ture. Waggaa 5 yeroo isaa eeggateeti kan gaggeeffamaa ture. Abiy Ahmed maal godhe? Korona sababa godhachuudhaan dhimmoota garaagaraa akka sababaatti fayyadamuudhaan yeroo filannoo biyyattii seeraan ala dabarsuudhaan hoogganoota morkattoota ta'uu danda'u jedhan hundumaa erga hidhaatti naqee fixee booda dhaabolee siyaasaa dorgomtoota ta'uu danda'an akka filannootti uummataaf dhiyaachuudhaaf danda'an hundumaa erga taphaan alaan godheen booda filannoo itti fakkeessaa kan gareewwan silaa guyyoon jedhu kan kubbaa miilaa yoo ilaalle amma gareen tokko nama 11-12 qaba yoo ta'e gareedhuma tokko qofatu taphataa jechuudha dirree sana keessa. Bifa sanaanidha filannoon biyya sanaa kan gaggeeffame. Mootummaan har'a hundaa'e filannoo kana bu'uura godhateeti kan hundaa'e. Mootummaan filannoo haqa qabeessa bilisaa fi wayitaawaa ta'e irratti hundoofne immoo mootummaa uummataa jedhamuudhaaf ulaagaan isa dandeessisu tokko yoo hin jiru. Egaa kan aktiivistoonni miidiyaaleen biyyattii hoogganoonni yookaan jala deemtonni sirna sanaa amma erga ganamaa yookaan torban kana waggaa kana guutummaa kan isaan lallabaa ba'an filannoo mootummaa yeroo jalqabaatiif fedhii uummatarra dhaabbatee hundaa'e biyyattii keessatti jechuudhaan kan isaan lallabaa jiranii bu'uuruma godhatanii kan isaan deeman filannoo sanaa yoo madaalame illee fudhatama kan hin qabne ta'uu isaati kan mul'isu. Ayya viidiyoo lammaffaa waa'ee filannoo fi dhaabbilee siyaasaa ilaalchisee kora sabaa ODP gaafasii daalatti yookiin araakilootti uummataa waliin taa'e irratti waan Abiy dubbatee fudhanneet walitti deebiin. Kaayyoon keenya Oromoon abbaa barbaade karaa dimokiraatawaa ta'een filatee ofirratti muudee jennaan nuti hojii keenya fixan waan biraan barbaannu nuti. Kaniin waggaa 20 qabsaa'een qabaatiin ji'a 2 keessatti nan fidan kana booddee maal naa godha? Ijoolleen qabaam anis. Kanaaf cinqiin keenya waa'ee filannoo miti. Filannoon abbaan barbaade moo'ee abbaan barbaade dhiisee ajandaan keenya isa miti. Ajandaan keenya sabni kun tokko ta'ee namni barbaade yoo dhufes injifannoo arganne duubatti akka hin deebine eeggachuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbilee institution ijaaruu qabnaadha. Waan haaraa namni fidee dhufee yaadaan moo'ee riiformii cimaa gaggeessuu danda'u jiraannaan gammachuu guddaadha. Nuuf kaayyoon keenya tokkummaa Oromoo, tokkummaa jaarmiyaalee Oromooti. Haasaa kana irratti immoo kora sabaa ODP yeroo jalqabaatiif uummata abbootii gadaa hayyoota Oromoo walitti qabdee mariisaa turteedha. Pireezidaantii Lammaan gaaf sana waliin turan. Ittaanaa ODP waan tureef jechuudha. Ka dubbate nuti barcuma irra haajaa hin qabnu kan jedhu Abiy Ahmed. Sigalee abbaan barbaade dirree keessa seenee
dantaa uummataa gaaffii biyyaa deebisoo ta'e nuuf boqonnaadha dhee ture gaafsan yoo yaadatte. So wanni amma deemaa fi wanni namni kun gaaf durii waadaa galaa ture almost dugdaa garaadha. Walumaa galatti mootummaan amma hundaa'e kun paarlaamaan Itoophiyaa kun maal fakkaata ka jedhu gabaabsee dubbachuu barbaada. Paarlaamaan kun paarlaamaa paartii tokkooti. Paartii tokko even paarlaamaa nama tokkooti jechuu hin dandeessa. Paarlaamaa yaadi Abiy Ahmad mootii torbaffaan kun yaadi isaa fi mul'ataa abjuunsaa qofti entertain itti ta'u jettee ibsuu hin dandeessa. Biyyattiin garuu yaadota garaagaraa qabdi. Even amma siyaasaan Itoophiyaa polarized ta'ee fiixee garaagaraa hedduutu jira. Yaadi diverse ta'e biyyattii keessa jira. Yaadi kunneen paarlaamaa kana keessatti bakka bu'anii kan jedhu gaafiidha. Uummati kan gaafachuu qabu tokko kana. Mootummaan amma hundaa'e mootummaa paartii tokko, even gara fuulduraatti immoo mootummaa yaada eenyummaa tokko abjuun Abiy Ahmad hin beekama. Sirna mootii Itoophiyaa moofaa deebisuu waan ta'eef achi keessatti uummati biyyattii of arguu kan jedhu gaafii guddoo ta'ee bakka jirutti paarlaamaan kun kan hundaa'e bulchiinsi amma hundaa'e kunis bulchiinsa akkasiiti jechuudha. Amma ani asa lamaan isarratti hundaa'e jechoota Abiy Ahmad asa lamaan inni dubbatu callaa ta'ini the entire project of Abiy Ahmad waggoo sadeen dabra haasawu isa tokko tokkoon guurtoo xiinxalti. Haasawun Abiy Ahmad cufti waada ofii nyaatee jechuudha. Kanaafuu Abiy Ahmad is a betrayal. Nam waadaa biyya nyaatu, waadaa saba nyaatu, waadaa waan hunda nyaati jennee ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf Abiy Ahmad paartiin isa jechuun irraa fudhattee prosperity yookaan badhaadhin diimokiraasii fi nageenya mootoo warra yookaan dhaadannoo warra nageen uummata Itoophiyaati fidaa diimokiraasii guddisaa badhaadhinatti san ceesisaa jedhee waadaa nuu gale. Nageenyi Itoophiyaan seena biyyisii keessatti the most brutal war in history خخاب إثيوبيا لولو جران كوروميا خيسة توجر إثيوبيا نجد أبتة جيك أمتة غاف أفريقيا يوخان الدنيا فو رزقي تاته الدنيا للكاني بوجا بو جرتيه جو خنافو نجين وادر خلا نجين ناتنسين نياته جرت شو دندين ديمقراطي خافوننو ديمقراطي وادا خسين كيسا فلانو بليز حكا كبيسا ديمقراطي وتايت good eye fair free and practical election كراتيريا سدينو كنقول evidence ولي الله خير ردو بنجي راجو خسديسو بدأدين أبي أحمد دينك ده بيجتي ورانا بوتوچه jireenyi ummata gaagame rakkoo dhibii kee jira jechuudha. Har'a irratti waadaan gal keessa aasaa har'a irratti tokko diinagdee biyyattii deebisee dandamachiisuuf jireenyi ummata kan infleenshinii yookaan sababa rakkoo qaala'insa jireenyaatiin miidhaman deebisee ijaaruu jedha. Ammallee waadaa dharaan seenuu jira. Khadibiini waadaa inni uummata Oromooti seen garee Oromoo uummata Oromoo qabsoo tanatti gatii baasee isfiit qeerroo Oromoo bakka bu'uun waadaa inni seen keessa jalqaba irratti afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaala sanii godhaa jedhe. Afaan Oromoo afaan paartii teenna godhedhe afaan didiqqoo gaafii sun hin qabneen qoosee dabree jechuudha. Halammeessoo dhimmi daangaa hin furaa jedhe. Daangaa Oromoo dhimmisi hagamma furamin jirtu daangaan Oromoo gamgamaan saamamte faannoon Amaara Oromoo jeesuu jirti jechuudha. Bakka hedduutti karaa Harargeetiin Sumaleen Oromoodha jirti, Armaan Amaarti Oromoodha jirti. Kanaafuu daangaa Oromoo hin deebifne jechuudha. Hasadeessoo dubbi magaalii Finfinnee seenaa keessatti bar wayyaanee illee caala kabaja dhabdee ammaan tan guutuu garee sirna nafxanyootaatiin doomineet godhamte jechuudha. Kanaafuu Abiy Ahmad waadaa addunyaaf seen hin guunne dippiloomaasii zeega tokkor dippiloomaasii yookaan halamiilee irratti fedhii namiilee irratti xiyyeeffat godhee addunyaaf Itoophiyaa walitti fidee biyyi guddatti biyyi modernaayis taate ijaarraa nuun jedhe. Itoophiyaan addunyaan irra qollooffattee addunyaa gubbaa waan debbachuu of diktaataroota Afrikaa tagizee mootiin shumam dhuftar kwalidhaan tokko dabart sulleen siyaasaaf dhufti malee dippiloomaasiin biyyoota gugurdoo akka Ameerikaatiin Itoophiyaa wal dhabsiisee gamtaa Awurooppaatiin wal dhabsiisee United Nations wal dhabsiisee jechuudha. Kanaafuu guutuutti Itoophiyaan isolate taate addunyaa bira salphattee jechuudha. Waadaa Abiy gal keessa tokko hin jirtu jechuudha. Ammaan tana nami ceera fokkoon qabne ilsoodaan dhiqatee dhufetti waadaa bira seenuuf dhufam. New governmentiin kun waadaa dhibi mootummaa jijjiirama jedhanii nu soban. Jijjiirami maal akka addunyaa agartee naa new government jedhanii dhufan. New government sun keessattuu amma mee maalti jijjiiram barcumaan sunum khaadireen nam fixa baat jaldeeyyiin taan sunum so what is a change? is a fake one bet daim tabachiisuu fi daimaan ingoon addunyaa irratti tolchuu jira waan taateef Abiy Ahmad waadaa galchuuf ya nyaate qabsoo saba yaayuu gane biyyatti qilee dha'uu jira jedhee akkasi fudhadhani. Egaa maqaamni mootummaa haaraanii hundeeffadha jedhu kun dhuguma maqaama carraan biraa kennamuufiin irra jirudha hoo waan jedhu ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Bulchiinsi Abiy Ahmad waggoota 7 darban keessatti maalidha kan inni hojjetaa jiru waan jedhu namni tokkoon lammii biyya sanaallee gaafachuu ilaaluu madaaluu danda'u tura jira jedheetanii yaada. Gaheen mootummaa maali? Bulchiinsi Abiy Ahmedoo waggoota 7 darbanitti maalidha kan inni hojjetaa ture waan jedhu utubaaleedhuma gurguddoo hojiilee gahee mootummaa ta'an muraasa kaasuutanii barbaadamanii gaheen mootummaan biyya tokkoo
qabaachuudhaaf malu inni jalqabaa heeraaf seera biyyattii kabajuu fi kabachiisuudha. Bulchiinsi Abiy Ahmed gama heeraaf seera biyya sanaa kabachiisuutiin maal keessa ture waggoota sadan darban waan jedhu xiinxalaa deemu ilaalaa deemuun murteessaadha. Inni kan biraan nagaaf tasgabbii biyya tokko kabachiisuudha gaheen mootummaan guddaa. Nagaaf tasgabbiin Itoophiyaa erga bulchiinsi Abiy Ahmed waggoota sadan darbe gara aangootti dhufe as maalirra jira Itoophiyaa maalirra jirti gama nagaaf tasgabbiitiin waan jedhu ilaalaa madaalaa deemuun barbaachisaadha. Inni kan biraan mirgoota dhala namaa mirgoota lammiilee biyya sanaa kallattii garaagaraatiin mirgi dimookiraasii jira mirgi namoomaa jira bifa garaagaraatiin mirgoota dhala namaa kabajuuf kabachiisuudha hojiin mootummaa inni guddaa. Gama kanaan bulchiinsi Abiy Ahmed maal fakkaata waan jedhu hunduu of gaafachaa xiinxalaa deemuun barbaachisaadha jedhee yaada. Inni kan biraan diinagdee biyyaa ijaaruudha beektee qabxiin inni guddaan hojiin mootummaa diinagdee biyyaa toora sirriin hoogganuun diinagdee biyyaa ceesisuuf danda'uudha. Gara bakka har'a biyyi kun jirtu irraa waggaa har'aa gara bakka fooyya'aatti ceesisuu danda'u sirra jiraata. Waggoota sadan darban kanatti bulchiinsi Abiy Ahmed gama diinagdee biyyaa sirnaan toora sirriidhaan hoogganuu fi biyya ceesisuutiin maal hojjeteera hagam bu'a qabeessa ta'eera waan jedhu ilaalaa madaalaa deemuun barbaachisaadha. Tajaajila lammiileen barbaadan mootummaa irraa tajaajilli argachuudhaaf qaban jira lammiileen akka lammiitti mootummaa biyya keetiirraa institutionii mootummaa biyya keetiirraa wanti argachuudhaaf maltu jira. Lammiileen tajaajila kana bifa kamiin argataa jiru hammam argataa jiru bifa kamiin immoo argataa jiru namni tajaajila bitataa jira baay'ee malaammaltummaan bulchiinsi badaan sadarkaa olaanaadhaan kan inni itti dagaagee jiru bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti waggoota sadan darban jechuudha kan duraaniidhaan olitti iyyuu. Inni kan biraan hariiroo biyyoota addunyaa waliin hariiroo gaarii ijaarrachuudha. Bulchiinsi Abiy Ahmed Itoophiyaan waggoota sadan darban kana keessa amma maal keessa jirti gama hariiroo gaarii ijaarrachuutiin biyya tiksuudhaan akka biyyaatti itti fufsiisu gaheen hojii mootummaa isa kana dhanne kan biraan. Itoophiyaan biyyadhaa har'a qabxiilee kanneen irra dhaabbanne ilaalaa deemu madaalaa deemuu danda'utu nurra jiraata. Qaamni kun waggoota sadan kana keessatti hojiilee gurguddaa kanaan gaafa madaalamu qaama carraan biraa kennamuufiif maludha waan jedhu gaaffii akka ta'e of gaafatu. Akka atiitti guyyoo kaaseera gara walakkaatti bulchiinsa Abiy Ahmed jalqaba ka aangootti fide mormii Oromiyaa keessaati. Qeerroon Oromoo 5,000 gatii kaffalee jechuudha. Gatii lubbuudhaa kaffaleeti. Baay'een isaanii immoo maneedhaatti rakkatanii maatiin isaanii bittinnaa'ee qaama hir'ataniiti namicha kana aangootti ka fidan. Mootummaan addunyaa dhaabbileen idil addunyaa waan kana waan ragaa bahaa jiran. Gaaffiin Oromoo gaaffii guyyoon kaasee ijoonsaa tokko gaaffii Finfinneeti. Gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffii dimookiraasiiti. Gaaffii lubbuun jiraachuuti. Gaaffii qabeenyaati. Diinagdee Itoophiyaa keessatti caasaa Itoophiyaa keessatti Oromoon sadarkaa isaa malu baay'ina isaa fi eenyummaa isaa kan gitu ripirezenteeshinii argachuu wajjin wal qabataati. Kana keessa maaltu deebi'ee ka jedhu gaaffii guddaadha. Maaltu deebi'ee osoo hin taane gaaffiin Oromoo gara eenyummaa Oromoo wajjin wal qabatu akkuma waliigalaatti federeeshinii san keessatti rakkoon siyaasaa amma jiru tarkaanfii siyaasaa Itoophiyaadhaa waggoota 50 ka of duuba deebiseedha. Abiy amma mul'anni isaa mul'ata mootota Itoophiyaa kaleessaati. Gaaffiin biyya san keessatti kaka'aa ture gaaffii guddoo sadii gaaffii eenyummaa gaaffii lafaa fi gaaffii dimookiraasiiti. Gaaffii lafaa dargiin deebisee jira gaaffii eenyummaa wayyaaniin haga tokko deebisteetti. Gaafiin sadaffaa gaaffii dimookiraasiiti. Abiy sadan kanayyuu of duuba deebise. Gaaffii lafaa duubatti deebi'aa jira. Privatization jedhanii amma liberalization garasitti deemaa jiru. Lafa gurguruu akka sadarkaan danda'amutti. Gaaffiin eenyummaa duubatti deebi'aa jira. Gaaffiin Oromoo marti of duuba deebi'e. Gaaffii Oromoo qofa osoo hin taane federeeshinii san keessatti gaaffiin eenyummaa sabootaa of duuba deebi'e waadaa afaan Oromoo ilaalchisee qofa Abiy Ahmed guyyaa tokko gadi ba'ee dubbate fudhanneetiin carraasii kenna. Kabajamtoota uummata bal'aa Oromootiif akkasumas miseensota dhaaba ODP hundaaf murtee guyyoottan sadan darban keessatti dhaabni keenya haaraa kan murteesse tokkoffaa afaan Oromoo afaan hojii dhaaba keenya akka ta'u akkasumas afaan Oromoo afaan kan biroo waliin ta'e afaan hojii mootummaa akka ta'u murteessuunsa gaaffiin kun bara dheeraa sabni keenya kaasaa kan ture ta'uunsaa ni yaadatama. Dhaabni keenya haaraa kana sagalee guutuudhaan kan murteesse ta'uusaa kabaja guddaatiin isiniif ibsuun barbaada. Akkasumas hirmaannaan siyaasaa akka kanaan dura
hirmaatu osoo hin taane akka baay'ina uummata keenya dhaaba keenya keessattis mootummaa keenya keessattis hirmaannaa dhugaa dimokiraasummaa babal'isuu danda'u gochuu akka dandeenyuuf sagalee guutuudhaan kan walii galle ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Murteen kan afaaniif hirmaannaa siyaasaa kun gaaffii biraa deebisuuf bu'uura ta'ee kan nu gargaaru waan ta'eef miseensi dhaabni keenya uummanni bal'aa Oromoo nu wajjin dhaabachuudhaan gaaffii bara dheeraa gaafachaa ture tartiibaan deebisaa fedhii faayidaa uummata keenyaa galmaan ga'uu akka dandeenyu waliin akka dhaabbannu waliin akka kaleessaa akka qabsoof tokkummaa keenya akka eegu nageenya keenya akka eegu kabaja guddaan isin gaafachuun barbaada. Ulfaadhaa baga gammaddan. Abiy yookaan murni isaa kunini waada galtan sobin hin qabu waada nyaata su yaayurra dubbanne yeroo baay'ee armaan duraa dubbadde waan gareen Abiy Ahmad jetti faallaa yookaan opposite fudhadhaan jira kaani practical arguu jiraachu won warri waada gal anaasa wardhaa isaa keessa akkuma itti dhumna boodi irratti aasa wardhaa keessa wannan jalqab miidiyaalee gubbaa hordofaa tur jechisaa keessa kan filadhaa tur maal waada seenuuf jira jedhee yaada tur yoo inni nageenya mirkaneessin jedh biyyiti waraana fufuu sammuutee kee jira yoo inni diimokiraasiin hun jedh mirgi nama acuucamuun ilmi nama dhumachuun kaduri caalatti fuftii jedhee fudhadhee jechuun because gareetaan ekspiriyansii qabirra waggaa 3 dabre keessatti akka nam politika Itoophiyaatti dhiyeennaan hordofaa tureet akka gaazexeessa dhimma kan gabaasaa tureetti wanni warri yoo warri mirgeed bita ta'u yoo warri fuuldureed dudduub ta'u yoo warri ol jedh gad ta'u yoo warri nagaa jedh qiyaama ta'u si waan hubadheef akkasitti understand godhee jechuudha wanni warri dubbatu wamarguu jirkan Abiy Ahmad waada seen keessa tamnuu kabajee onne oppositii sarguu jiraachu amma arda keessatti asa warda gor keessatti wani jajjabduun inni dubbat tokko jireenyi lammiilee Itoophiyaa fooyyessuuf rakkoo qaala'insa jireenyaatiif unemployment hojii dhabdummaan hir'isaa jedhe rakkoon jireenyi lammiilee dinagdeen biyyatti hagan caala kuftee nami garaachaa waan nyaata dhabee wal nyaachuuf jira jechi kan naa qabadha kaani waa yeurreef dubbata tokkonna irratti hafee sunirra dubbachuu barbaada qaama akkana kanaaf akkamiin carraan kennamuu qaba jedhee kaase yoo ingida qaama akkana kan qaama waadaa ofii galchichuuf nyaatee guyyaan soba ool guyyaan kijiba ool guyyaan faallaa waan mirga namaa dhiiba waan nam balleessa waan bii balleessa tolchoo kana carraan ma kennamaa feette gaafattee ool eenti carraa kenneef carraan kennineef carraa ofumaan fudhatan garte diktator akkana xawmnaan namijjees xawmnaan namsaam xawmnaan ufuma mooti godhoof shuumu carraa hin kennamneef jechuudha carraan akkin sin hin kennamneef filannoo karaa seeraan dhufan burjujjeessee waliin dha'ee mooti torbaffaadhe diktaatara kufi yaammatee addabaabaayii irratti ufshuumee jechuudha carraan hin kennamneef nami carraa kenneef hin jiru uummati Itoophiyaa harka waliin dhaanaa wal quncubtinu for your surprise boritti qobluuf jiran jechuudha uummati Itoophiyaa keessatti uummati Itoophiyaa amal bishaanii tokko qaba bishaan akkayyuu atini fuula boolla gaddeebiftee lafan nattu qulqullatu suyyaa uummati kun hin beekna uummati miskiina tanaaf itti taphatanii bar wayyaanee illee harkum dhaanaa tur balmaan illee harkum dhaanaa tur agamitti harka dhaanii watette wayyaanee nagnam kana oppoos hin godhamne namicha harka gad bahee filannoo dhibba keessa agas injifadhi jedhe uummati Oromoo biratti waan inni keeddabu waliin beennaa jechuudha kalees guyyaa lamaan dur waan uummati Oromoo irreechirra tolchu waliin argina booda irratti itti deebuu dandeen kanaafuu carraa uummati kenneef hin jirtu umnaan guurrati. Egaa mootummaan adeemsa sirrii hordofee adeemsa sirrii irra dhaabbatee osoo hin dhaabbatiin gara aangootti dhufu immoo dhumni isaa galmi isaa maalidhaa waan jedhu ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Mootummaan uummataa kan isa jechisiisu akkuma jalqaba irratti kaasne yoo qooda akka mootummaatti bahachuudhaaf danda'e bu'uura uummatummaa irra dhaabbatee yoo gara aangootti dhufuudhaaf danda'edha. Bulchiinsi Abiy Ahmed kaleessa carraan kennameeraaf waggaa 3 dura. biyyattii kana akka ceesisuuf haa ta'uti carraa kana ittiin fayyadamne qooda akka mootummaatti bahuudhaaf qabu hundumaa tokko lamaan kan sila tarreessaa turre hin baane yeroo ammaa filannoo jedhanii wanni isaan bu'uura godhatanii dhufanis immoo ulaagaa filannoo kan hin guunne ta'uudha kan argisiisuu irratti argamnu. Egaa qaamni ulaagaa osoo hin guutin gara aangootti dhufe kun qaamni ulaagaa filannoodhaan osoo gara hin guutin gara aangootti dhufe kun immoo bu'uura uummattummaa hin qabu jechuudha. Mootummaan bu'uura uummattummaa hin qabne immoo sirna abbaa hirreeti kan inni ta'u. Sirna abbaa hirreetiin bakka buusuun yookaan sirna abbaa hirree bifa haaraadhaan deebisanii ijaaruun immoo biyya sana
keessatti rakkoon inni hordofsiisuudhaaf malu maal akka ta'e seenaa Itoophiyaa sana caalaa ragaa guddaan hin jiru jechuudha. Ragaan seenaa Itoophiyaa caalaa hin jiru. Mootummaan bu'uura uummattummaa hin qabne sirni abbaa hirree yeroodhaa gara yerootti biyyattii sanarratti ijaaramu gaaffii uummataas deebisuuf kan hin dandeenye gahee akka mootummaatti bahuudhaaf qabus bahachuudhaaf kan hin dandeenye sirna carraan biraa kennamuufiidhaaf hin malle ta'uudha kan sitti mul'isu bulchiinsi Abiy Ahmed qabxiilee biroo hafan isinitti guutuu dandeessu. Galatoomii hune mootummaan kun mootummaa abbaa irree jechuun dandeessu garee shiftaa wayiiti mootummaan abbaa irree beezii qaba beekama bu'uura qaba warri kuni bu'uura hin qaban mootii ta'ee itti fufuu danda'a namni kuni kan jedhu dubbachuu barbaada tokkoffaa abbaa irree taatee bara hedduu bulchuu ka dandeessu tokko beezii guddaa qabaatte bu'uura jabaa qabaatte Abiy Ahmed gaafa aangootti dhufu bu'uurri isaa Oromiyaa ture ummati Oromiyaadha waadaa galee waan nyaateef Oromiyaa keessatti yakkoota hamaa waraanni isaa waan gaggeesseef rakkoo dhiibbaa dinagdee uummanni keenya keessa jiruun unkurama amma Oromiyaan keessa jirturraa kaasee Oromiyaa keessatti erga tufamee bubbulee jira namooti baay'een homeless politician jetti nama beeziin qabne maal jenna nama ala bulaa yookiin kara deemaa waan akkasii jechuu dandeessa hooggan akkasii ta'ee jira at least namni kun odoo Oromiyaa keessaa bu'uura qabaatee bara hedduu bulchuu danda'a ana akkasitti tilmaamu osoo nagaan Oromiyaa keessa jiraatee naannoo biroo caalaa bu'uura isaa ka Oromiyaa ta'e keessatti nagaa fidee dimokiraasii fidee dantaa Oromoo gaafii Oromoo baraaf gaafataa ture kabachiise namni kun mootii ta'eetu fufuullee waan danda'u natti fakkaata tokko lammeessoo immoo abbaa irree taatee waggaa hedduu turuudhaaf humna waraanaa jabaa qabaachuu qabda at least jechuudha waraanni Itoophiyaa maalirraa akka jiru hin beekna parsantii 70 ol waraanni Itoophiyaadhaa kaabatti dhumee kan jedhu ragaalee baay'eetu ba'aa jiran waraanni baay'een nyaatamee jira jechuudha sanaaf karaa waraanaa wannoon qabanii bu'uura hin qabanii jechuu dandeessa waan itti amanan qabu konfidensi qabaachuu hin danda'a kabiraa humna tikaati humni tikaa amma Itoophiyaa keessa jira agam akka biyyattiidhaaf gaachana ta'uu danda'u irratti gaafii guddootu ka'aa jira humni tikaa qoqqoodameera mootummaan bilchiginaa mataansaa rakkoo amma addunyaan itti addunyaa isaan laaltuun qoqqoodamanii jiru kan jedhu jira sadeessoo irratti gara afraffaa irratti mootummaan tokko dinagdeedhaan yoo xiqqaate abbaa irree taatee turuu ka dandeessu ummati karaa dimokiraasii rakkoo keessa yoo jiraate illee qananii yoo qabaate yoo nyaatee buluu danda'e yoo maatii isaa jiraachisuu danda'e amma Itoophiyaan maal keessa jirti namni hojii hin qabu dinagdeen qaala'insi jireenyaa samii rukutee jira Gaadaafiin waggaa dheeraadhaaf Hosni Mubaarak fa'aa waggaa dheeraaf waan ka turan sababa kanaaf hoogganoonni Afrikaa baay'een waraana jabaa humna tikaa jabaa dinagdee jabaa waan qabaniif abbaa irree ta'anii waggaa kurnan hedduu for decades warra turan sanarratti rakkoon bu'uuran qaban warri kun gara dhumaarratti wanni kaasuu barbaadu abbaa irree taatee bara hedduu turuudhaaf yookiin jaalatamuu qabdaa yookiin sodaatamuu qabdu Abiy Ahmed lamaanuu qabu jaalatamaas miti sodaatamaas miti moor jibbamaadha jechuudha. Okay, Abraham akdansa waan midhaaddu kaaftee bu'uuraan wal qabatu akdansa irra dubbate waan midhaaddu dubbate bu'uuraan wal qabate diktaattarii fedhii booruu matan qabaan diktaataruu masateetti fufuun hin jiruuni clearly waliin beena wayyaaneen uumama isii gubbaatti diktaatar turte diktaatar akka Abiy Ahmed kanaani the narcissist nam dhuunfaa don ta'ini murni shiftaa tokko turte murni shiftaa sun ammoo sappoortii baay'ee jajjabate uumatti Tigraay bira qabaa jechuudha kanaafuu udduu Tigraay keeyyate Oromoo fixaa ture sabaaf sablammii cunqursaa ture dhiibbarraan gaa ture jechuudha kaan ammoo garee shiftaa ta isirratti amantii qabu takka opdiyoo takka adeepaa ta uumammaan ta fuula paarlama gubbaatti daawwachaa ol kanum filateetti wannachuu jira jechuudha kaan diktaatarri kun maaliif itti fufuu dadhabaa onaan jette yeroo baay'ee amal diktaatar sun qab diktaattarii amal daa'ima qabu even liiderootis waliin jiran birattuun jibbamaa jechuudha narsist nama mul'achuu jaalatu beektaa nama mul'achuu jaalatu nama jil jaalatu nama sargi jaalatu nama akka nadheeni man coccoku jaalatu wajaaruu jaalatu uumama akkasii qabaatee naani warrooti si waliin paralaaltaan si tuffatu si jibbu kuniin Abiy Ahmed irra mul'achuu jira jechuudha haadhibiin diktaatoroota akkana kun oopshinii lamaan bulchuu danda'an oopshinii lamaan amma Abiy Ahmed wagga sadeen dabri tappilaa tolchee ittiin nam cabsa dur keessa money bank and the tank bankiif tankii khallamaanii baay'eetti fayyadamu waggoo sadeen dabre keessatti dargaggeessi soppoos gon maniidhaan naqee kaan hin fixee dargaggeessi kaan irra baqatee jechuudha qarshiillee kaduri gargaarsa addunyaan kennituuf qarshi sun
namoota ittiin bitaa kaadira ittiin horachaa ture. Amma qarshiin sun illee hin jirtu jechuudha. Karaa gargaarsaatiin karaan gara qarshiitiin jirtu cufamee jira. Gara taankiitti illee yoo dhufte taankiin Itoophiyaa loltoota Itoophiyaa kan oomishuu jiru kumaatamaan nyaatamuu jiranii jechuudha. Ganaan mallee nyaataman namallee fixuuf illee hin dhumate. Because biyyittii waraana jirti jechuudha. Waraan dhaabbachuu hin dandeenye. Gara naannoo loltoota bilisummaa Oromootii waladhuu jira. Gara naannoo ammoo humna ittis Tigraay TPLF waladhuu jira. Kanaafuu waraana jira jechuudha. Taankii baankiin sun illee gara dhuma jirti. Kaan ammoo garee wayam hannu harka qabedha yaadu garee amma garee shiftaa tan teresti wal jaarrat murni duuriyyee kakatama keessa hak biraanu nagaafa garee zeema shiftoota akkasii waliin amma relationship jaba jaarrate jechuudha. Lubbu buluuf ooluuf jiraachuu beezi uummata hin qabu uummata bira jibbame jira uummata bira sodaatamuutti hin jiru. Loltooti isa miidhamte jirti baankiif qarshiin inni namaan bitira dhumatte jirti kanaafuu shifta muraasa tokko walitti qabee sappoortii uummata fakkeessaa jechuudha. City boys dargaggeeyyii magaala keessatti wanni itti duuriyyee kaayoon qabn karoora hin qabn adantiitii hin qabn takkana ta'u walitti qabee yeroo of tursiisuu danda'a. Kunam ijaarsa warri zeema waliin qabu huwwaan ifatti agarsiis fakkaata. Viidiyoo deemaa suni. Itti deebina viidiyoo lamaan walitti aananii waan Abiy Ahmed waadaa gale keessa Oromiyaa keessatti waan deliver godhe lamaan isaa walitti aansitii UNF carraa kenna. Aggaammi waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san Muumicha ministeeraa harka keessaa qaba waan juutu kana namni akka waan takkan dubbani nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa saarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisuu barbaanna. Uummanni Oromoo eega dubbiin Aggaamii Jawaar Mohaammed geggeeffamte booda ija hamaan isin ilaalee jira. Isinitti aaree jira. Ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu Rabbiin haqa jaalata. ወንድሜው ከበደ ኤርትራ ቱዋዘር ወደነከ ወደናገለ ወደካ Bulchiinsi Abiy Ahmed mootii haaraa ta'ee har'a muudame bifa haaraadhaan carraan biraa walumaaf walii kennanii Oromiyaa keessatti waggoota 3 darbaniif wantoonni hojjetaa ture keessaa isaan muraasadha kana amma isin daawwachiifne ajjeechaa dargaggoo Amaanuel irratti addabaabayitti magaalaa Dambidollootti raawwatame sirni bulchiinsi Abiy Ahmed wantoonni uummata Oromoo irratti raawwate keessaa isa tokkodha. Viidiyoon duraanii ammoo uummanni Harargee adeemsa bulchiinsa Abiy Ahmed irratti abdii kutachuu uummanni Oromoo akka waliigalaatti abdii kutatee jiraachuu dursee kan itti himee turedha. Egaa bulchiinsi Abiy Ahmed ammoo mootummaa haaraa keessatti maal fidee dhufee waan jedhu ilaalaa deemuun gaariidha jedheetanii yaadaan. Amma gidduu kana ilaalatanii ture naannoleenis yeroo mootummaa muuddatanii darbee bulchiinsi magaalotaa kanneen akka Finfinnee Dirreedawaas yeroo bulchiinsa mataa isaanii muuddatanii ilaalatanii ture. Har'as mootummaa federaalaa jedhamuudhaan kan hundaa'e kan Abiy Ahmediin hoogganamu kanas ilaalatan ture. Adeemsa isaaniirraa wanna adeemsa waggaa 3 darbeerraa wanni haaraan akka hin jirredha kan sitti mul'isu haasaawwan taasifaman qondaalonni filataman haasaa isaan taasisan irraas wanti hubachuudhaaf dandeenyu. Wama qabxiidhuma muraasa kaasuudhaaf amma fakkeenyaaf dhimma waraanaa Tigraay fa'i wal qabate amma dhimmi waraana Tigraay sadarkaa olaanaadhaan biyyatti kufaatii hamaa keessa rooga maraan kufaatii hamaa keessa buusee kan jirudha. Waraana kana sitti fuudhaa fi dhaadataati kan isaanii turanii dubbiidhuma Abiy Ahmed har'a dubbataa ture keessaas wanti ilaalaa jirru adeemsi sirna qeenxee sirna sabaaf sablammoota biyyattii bakka hin buune ijaaruudhaaf itti deemamu kun Itoophiyaa duriidhaan dhaadachuun kun Itoophiyaa seenaa keessatti seenaa waggaa 3 qabdi jedhamee naareeshiniin gam tokko kan keessatti himamu sun ishii sana itti
fufsiisuu ishii sana booldi godhanii baasuudha akka ta'edha wanti hubattu haasaadhuma Abiy Ahmed har'aarraallee uummanni waan haaraa eeguun irra hin jiraatu mootummaa haaraatu hundaa'e jedhee waan haaraa eeguu wanti inni abdatu tokko kan hin jirre ta'u adeemsonni amma argine akkuma fakkeenyaatti wannoonni akka adeemsa bulchiinsa Abiy Ahmediin magaalaa Dambidolloo fa'itti ta'e iddoo garaagaraatti Oromiyaa kutaalee Oromiyaa biyyattii keessatti ta'e hundumtu itti fuudhaaf kan jiru ta'u adeemsonni mul'isan jiru jechuudha. Asa suni abrisha seebbise asa Harargee irratti Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nageenya fudhate ado ooleen bulin Jawaar Mohammad irratti yaalii ijjeechaa godhe uummata Oromoo ba'e namni lakkoofsaan dhibba dhiyaatu wal balleesse namni wal fixe jechuudha. Guyyaa sunirra jalqabe uummati Abiy Ahmed dinaawus godhe balaaleffatee jechuudha. Kitaabi isaan gubame kitaabi isaa inni maddam mareedetti ittiin wanni edha ture Oromiyaa keessatti Abiy Ahmed uummati mata gad buuse kitaabi isaan bobeesse namni agas gawal balleesse uummati Oromoo ifatti itti meechuun nan arge deemennaan situfne jirraa. Publicly itti meechuu uummata Oromoo situfne jirraa sin barbaannu jedhani Amboo dhaqee sobooyi walitti qabuuf ennaan dargaggooti cabsite Amboo qiyaamatti buusuuf itti helikooftariin keessa fuudhanii baqatee ba'ee jechuudha. Uummata Oromoo bira abdii dhabu argennaan ifa waraan ijoollee Oromoo irraan labse maqashane jedhuun ilmaan Oromoo mangubuu nan fixu dargaggeessa kan dabalate jimlaan nam qulqulleessu jalqabee jechuudha. Uummati Oromoo guutuma guutuutti onnoo fi keessa baase onne keessa baasu saragaan guddaan guyyaa halee malee guyyaa dheengadda guyyaa irreecha qeerroon ayyaana irreecha caalaa harki caalaa sun irratti xiyyeeffate sun duuba irratti dhumnaa jechuudha. Gara haasaati qorbuusetti hin fitadha. Haasa warra keessatti maalti ta'e yoo ta'e Abiy Ahmed beezii uummatan qabu kan midhaasee beeka. Waadaan inni ardi seenilleen waaduminni wagga sadiin durseen agas caala waada hamtu waan hamtu deliver godh malee wanni gooma kanni uummataaf buusulleen hin jirte dhaman. Kajal qabaa akkuma dhufeen raayyaattis biyya galatoonfate. Raayyaattis biyya galatoonfate jechuun priority bakka Abiy Ahmed taa'oletti namis dudduub taa'u Biraanuu Juulaati jechuudha. Ardha mootiitti shuumame. Mootii shuuman gubbaa sila laf diggisii horii qalanii gammachuu ibsachuu malee tiriitii waraana agarsiisuun hiikan qabdu jechuudha. Isan fixaa isan balleessaa umne qabedhe agarsiisuu fi North Korea Kim Jong-un geemi akkasii taphachuu jalqabee jechuudha. Kalammeessoo guddummaa Itoophiyaan uffaarsoo oole jechuudha. Gizee dura dubbanne ture. Itoophiyaan guddaa turte beekti. Kanuma isan gaafachaa ture. Itoophiyaan waggaa sadeen turan seena siin raasaan guddinni Itoophiyaan agarree kanaafuu meentaalitii sirna naafxanyaa sun deebisuuf ifan nutti mee jechuudha. Filannoo haqa jedhee qoose. In qoose. Kun qoosaa filannoon haqa qinxayin Khadireeni waliin dhufte ciftuun warra Afrikaa sunu Diktaatoroota Afrikaa suniin beetti namu qoblumaaf bira dabarsa jechuudha. Kan marii biyyaalessa jedhe. Tigraay waladhaa jirta. Marii biyyaalessa kan dammachiis hin godhaa jedhee waadanuu gala Abiy Ahmed. Marii biyyaalessa kan dammate jechuun maal jechuudha. TPLF waladhuu waraan nu agarsiisuu jira. Warri hidha seensis hidha gubbataa'uu jira. Warri ijjees justice isa yookaan haqi san argamne. Mariin biyyaalessa kan dammachiif een waliin godhamte yoo ta'e Izeema Innaat Paartii warruma harka dhaaneef hangoo qoodeef sunii waliin fakkeessuuf deemaa jechuudha. Kan dippiloomaasii Itoophiyaa jijjiiruuf jabaanni hojjannaa jedha. Ameerikaan dhaadachaa olar dhalle. Arka keen micciiruun hin taatu nu biisa obarniiti qabdu. Kanaafuu wanni Abiy Ahmed jedhe mirgoonnee bitaa fudhadhaa kenneef kana piraktikaali jechoota inni kaas kanaan wal qabate fuuldura Itoophiyaa ifedhanii miti. Dukkan roobaa ta'ee fudhadha. Dukkan roobaa. Mootummaan hundaa jiru mootummaa akkamiiti kan jedhu irra deddeebiin kaasaa turre yuuneen amma kan kaafte muudama magaalaa Finfinnee tokko akka bu'uuraatti fudhachuun ni danda'ama. Isa booda immoo paartiin Izeemaa ibsa baasee walitti qabee ibsuu barbaada. Muudama dheengaddaa Finfinneen gaggeessee keessatti namooti lama paartii Abinii fi paartii Izeemaa irraa muudamanii jira sadarkaa biirootti jechuudha. Ittaanee immoo guyyaa tokko dura paartiin Izeemaa jedhamu mootummaan Biltsiginnaa waamicha waliin hojjennaa jedhu nu dhiyeesse sagalee guutuun sagalee caalmaan fudhannee wajjin hojjechuudhaaf murteessinee jirra jedhanii ibsa baasanii jiran. Kanarraa maal hubattaa arma dura irra deddeebiin waan uummanni keenya ija perception waan se'uun kakaasaa ture paartii Izeemaatii fi Abin akkasumas Biltsiginnaa tana gidduu garaagarummaan kaayyoo akka hin jirre asirraa understanding goota jechuudha. Hoogganoonni Izeemaa irra deddeebiin kan dubbataa turanillee kanumadha. Hundi isaanii sirna federaalawaa sabdanees eenyummaa saboota keessumaa saba Oromoo irratti ijaarame akka yaaddootti warra lakkaa'anii eenyummaa Oromoo fi eenyummaa saboota federeeshinii Itoophiyaa keessa jiranii hin fudhatanii jechuudha. Yeroo maqaa filannoo karaa foddaa televezyiiniillee duula gaggeessaa turanitti garaagarummaa tarsiimoo akka hin qabne paartiilee sadan irraa hubataa turre. Kabiraa immoo paartiin Izeemaa Itoophiyaa balaa Oromummaa jalaa baraaruu qabnaadha. Paartiin Abin jedhamu sun immoo
nafxanyummaan dhaala abbootii keenyaati jedhee warra aman. Paartiin kun haasaa Abiyyi armaan dura Baahar Daaritti godheen immoo waan walitti dhufuu jira. Sabboonummaan Oromoo xinneessee gandatti galchee jedha. Walitti dabaltee olaaltuu akeeki yookiin kaayyoon ittiin Itoophiyaa warri kun ijaaruu barbaadan tokkuma jechuudha paartii sadeenuu. Kanaaf mootummaan amma hundaa'u paartiilee kana sadeen hammachuuf akka jiru dhagaati jirra. Walumaa galatti Itoophiyaan Abiyyi Itoophiyaa tana fakkaatti jechuudha paarlaamaa irraa kaatee dubbatu. Yoon carraasi kenna. Eeyyega amma isinis akkuma kaastanii sirni Abiy Ahmed ijaaraa jiru maal fakkaataa waan jedhu yeroo garaagaraatti irraa dubbataa turre. Sirna Oromoon keessatti fedhiin koonaaf kabajama jedhee abdatudha waan jedhu achuma qaama sana keessa namoota turan illee yeroo garaagaraatti istuudiyootti safeeruudhaan dubbisnee wanti nuti daawwattoota keenya biraan ga'aa turre jira. Sirna fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'e miti. Fedhii uummata Oromoo dhiisi. Sirna fedhii sabaaf sablammoota biyyattii waliigalaa irratti hundaa'e iyyuu miti. Sababni isaas inni jalqabaa hojiin Abiy Ahmed itti jiru heera biyyattii diiguudha. Heerri biyyattii guyyaa jalqabaa waadaa galee heera kana hojiittanii gadee har'as waadaa galee tureera namni kun. Garuu guyyaa jalqabaa gara aangootti dhuferraa kaasee hojii heera diiguuti hojii namni kun hojjetaa ture. Akkamittiin jechuu ni dandeenya. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin sabaaf sablammootaa maalidha? Heerri mootummaa federaalawaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoonni biyyattii wal ta'anii tumatan sirnaan hojiirra hin oolle hanqinoonni gama kanaan jiran rakkooleen gama kanaan jiran haa furamanidha. Gaaffileen uummanni gama kanaan qabu haa deebi'uudha gaaffiin bu'uuraa ture jechuudha waggoota 3 dura. Gaaffiin uummataa gaaffiin deebi'e tokko hin jiru. Lammata seerri hojiirra oolaa hin jiru. Seera diiguu irratti kan argamu bulchiinsi Abiy Ahmed. Akkamittiin diigaa jira? Tokko hojiirra oolchuu dhabuudhaan kan inni diigaa jiru seera kana. Lammata warra heerri kun haa jijjiiramu jedhee adda durummaadhaan socho'uuf waan hidhata uumuudhaan jaraaf bakka kennuudhaan warra seerri hojiitti haa hiikamu heerri biyyattii hojiitti haa hiikamu jedhu immoo ofirraa dhiibuudhaanidha kan inni socho'u irratti argamu. Sababa kanaaf uummanni Oromoo fedhiinsaa sabaaf sablammoonni biyyattii fedhiin isaanii kan keessatti hin keessummeeffamne ta'uu hubataa deemuu danda'utu irra jiraata. Sababa kanaaf immoo qabsoo ofii kallattii garaagaraatiin jabeessuu cimsuu itti fufuu danda'utu irra jiraata jenneeti kan kaasnu. Viidiyoo namoota Izeemaa keessaa gabaabsinee tokko fudhannee mariitti deebina. ይሄን ፍኖተ ካርታ በዚህ መንገድ ይዘን አገር ቤት ገብተን ፍኖተ ካርታ ማንም አልነበረውም እዚሁ ልነግራችሁ ይችላል። አሁን ነገሮች ትንሽ እንትን እያሉ ስለሆነ እኛ የሰጠነውን ፍኖተ ካርታ ነው መንግስት ተቀብሎ ወደ ተግባር የተረጉ። ይሄን ፍኖተ ካርታ በዚህ መንገድ ይዘን አገር ቤት ገብተን ፍኖተ ካርታ ማንም አልነበረውም እዚሁ ልነግራችሁ ይችላል። አሁን ነገሮች ትንሽ እንትን እያሉ ስለሆነ እኛ የሰጠነውን ፍኖተ ካርታ ነው መንግስት ተቀብሎ ወደ ተግባር የተረጉ። warri Abiy Ahmed waadaa uummatitti kenne nyaatee waliin hojjechuuf karoorfate garee akkasiiti jechuudha. Garee sirni qeenxee garee mootota ijaaruuf deemtu garee Itoophiyaa sabi tokko doominanti ta'e warri kan garboota jala buluuf jiru garee akkana ijaaruuf deema. Warra kan waliin maaliif agriimentii uumee yoo naan jette hajal qabaa Abiy Ahmed waan Oromoo reegatiin dhabi. Akkuma garta Oromoon si tufnee jedhee Oromoo irra sappoortii dhabeen naani yookaan na deeggaraa yookaan wagga dhibbaatii fi san cabsi jedhee akkuma Khaadiree Opdiyoo dura dubbatee Dr. Milkeessaan Faanuu nana raganuu baan gara Oromoo cabsuu deemee jechuudha. Oromoo yaa cabsee uummata guddaa udduu eegee keeyyate silattiin nammiidhuu qabyaayyuu dhabee maal ta'uu qabaa jedhee mari'atee jechuudha. Yoo mari'atu garee agriimentii walitti dhuftuun tokko argata. Gareen tun garee tam Abeenii fi Izeema fa'a. Maalirra walii galan intarestii qabu warri lachuu. Abiy Ahmed mootii ta'uu fedha. Gareen tun dhaalabba ofii deebifachuu barbaadde. Sirni mootii sirna nugusa kasabii Amaaraa itti doominanta waan barbaadduu fi nugusummaa qinnaatisaa sab guddaa san godhee Itoophiyaa akka isan cafallaqxan yookaan akka isan Itoophiyaa sabaaf sablammii adantiitii akka miitan isan gargaaredhanii walii galanii jechuudha. Waliin hojjechuuf murteessanii waggoota baay'een dur duwwaar dubbatee jira. Warri kun ganam filannoon dhumatti rifeensi arrab khiyira rifeensi buqqisaadha Jawaar gaafa zaraage ganam filannoon obbaat warri kun waliin hojjannee ibsinu kennu noolu daawwadhaadhee wagga lamaan dur raagee jechuudha. Sadeessoo warri kun akkamii walitti dhufee onaan jette kooman hin neemi diin waloo waliin qaban diini waloo maan Abiy Ahmed sabboonummaan Oromoon xiqqeessiti jedhee yaada. Warri kun ammoo maal jedhee yaada Abeen faa risti abbaa keenya deebisuuf karoori warra kan lammeessoo Biraanuu Naggaa haayoon inni qabsoo seeneef Biraanuu Naggaa jechuun kan Izeemaa hammaan tan Abiy Ahmed injaal guddatee dippiloomaasii waliin ijaarrate sababii ani qabsoo seeneef sabboonummaa Oromoo Itoophiyaa balleessitee waan yaaduuf sabboonummaa Oromoo kan dhabamsiisuuf seeneedha. Murni sadeen akkanaa waliin seene murni kun ammoo walii galuu danda'a laal hattuun gaafa hattu waliinaatti.
gaaf qoodattamu wal dhabdii jechuu kanaafuu fagoo waan deemanii misee wadhee yaadaan akkasii fudhatan. Haasaa hogganoota Afrikaa kan muudamaa irratti dubbatame keessaa kan wanra kanatti dhiyaatu hin jira. Haasaa Museveni nu gadhiisitii walitti deebina. Your Excellency the Prime Minister of Ethiopia, Her Excellency the President, Their Excellencies the Presidents who are here today, on behalf of the people of Uganda, I congratulate the people of Ethiopia for having massively voted for Prime Minister Abiy. Congratulations. Congratulations to the people and to the Prime Minister and to the leaders of Ethiopia. Secondly, I have been watching and participating in the African scene for almost the last 60 years. And in these 60 years, we have some observations. Namni kuni nama waggaa 30 olii fi Uganda bulcheedha. Akka inni dubbatutti Afrikaan rakkoo siyaasaa eenyummaa qabdi. Afrikaan siyaasaa eenyummaa irraa gara siyaasaa dantaa politics of identity irraa gara politics of interest itti ce'uu qabdi. Yoos nagaa argannaa biyya kiyya eenyummaa saboota cafallaqeen waggaa 30 bulchee isinillee gara siddeema jedhee gorsa beekta. Eega waltajjii akkana kana irratti waluma afeeru beektee walumaaf waliif miidhagsuu fi waltajjii abbootii irreeti waltajjiin akkasii irra jireessaan warri sirna dimokiraatawaadhaan adeemsa isaanii miidhagfatanii agas marawaan akkasii qopheessuu irratti wal afeeruu irratti baay'een dhimmamanii hojii isaanii irratti kan isaanii xiyyeeffannoo godhanii warri immoo sirna abbaa hirrummaa ijaarrachuudhaaf socho'an immoo waltajjii akkasii irratti wal afeeranii waan fedhan waan sirni amma gara aangootti dhufe kun fedhu waliif dubbatu beektee waliif harka rukutanii waltajjii waliif miidhagsanii deemuun waan bulchitoota Afrikaa biratti baratamedha. Namni kun nama fakkeenya ta'uu danda'u miti beektee bulchiinsa gaariitiinis nama fakkeenya ta'uu danda'u miti. Abbaa hirree waggaa 30 qofa iyyuu sanaa ol natti fakkaata. Warra uummata hacuucee bara jireenya isaanii agaa lubbuun keessaa baasutti irra taa'uu barbaadudha. Museveniin faga yaada akkasiiti kan isaan ittiin dabarsan ergaa yaada kana irratti jajjabeessa. Warroota mardi yaamaman kan keessatti Afrikaa keessatti hin beekna jechuun gamta Afrikaa hin beekna gamtaan Afrikaa takka daba Afrikaa keessatti balaaleffatee hin beeku yakkamtoota gurguddoo walitti qaban tana gizee hedduu mootummaan dhufchuuf harka dhaanti yoo ammaan tan bora biyya Ahmad kufee wayyaani nangoo qabatelle obboleessi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gammanne jirraa erga akkasiin dabarsiteef dugdu wanni walee amalum isaanii tamma Uhuru Kenyatta callaatti waan diqqoo firee qabdu dubbate booda irratti deemna warri yaamam keessa sitti ma pirezidaantii Suudaan kibba Salva Kiir namni abiyyaam tokko Salva Kiir jechuun nam ganna 10 Suudaan keessa qiyaama buuse uummati miiliyoona tokko qawayii dhiyaadhumate agamma biyyattii jeeqamu jirtutti Itoophiyaa fakkeenya ta'ee yaamam Halammeessoo Museveni jaarsi gana 37 biibulchi khafilannoo isa gubbaatti even namichi waliin dorgom Bobi Wine mani itti cufee namichi qawween sodaachisa khura saama olee jechuun haan nami warri yaammatammaan tan namoota akka Abdullahi Farmaajo jaalumsa Kasaayyaas Horn of Africa waliin balleessuu jiran haan ammoo pirezidaanti Muhammadu Buhari jechuun Naajeeriyaa keessa Boko Haram mo'achuu dadhabe dubartooti kumaatamaan garee Boko Haramiitiin dhiibbaan ergeette nami halkanii guyyaa dhumachaa ooluu jechuun haan Umar Gilee jechuun jaara wayyaanee guddicha kakaleellee wayyaanee waliin caatii gurgurachaa tur ardhammoo as deebi'ee jaal guddaa biyya ammartee gad ba'e jechuun awwaan kana tokko seena Itoophiyaa dontan seena Afrikaa keessatti wanni kun Haile Sillaasee fi Abiy Ahmed dhugumaan kingummaan isaanii kan wal fakkaatu Haile Sillaaseen shooya kana irratti baay'ee beekama birthday isa kabajachuu fi broadcast televizyinii kan gaaf baranne keessatti bar 1956 TV'n Itoophiyaa tamsaasii jalqabisiin tamsaas Haile Sillaaseen birthday kabajatu jechuun bar 1977 gaaf namni akkam beelaan dhumate walloo keessa namni dhumate Haile Sillaaseen horii qalee saree isa takka birthday saree isa Buchul Machaalee
jedhani saree sun foon nyaachisuuf bulchoota Afrikaa yaama ture jechuudha. Abiy Ahmad coronation har'a akkas waan sun fakkaata Haile Sillaasee role modeliin yoo gara waraanaatiin dhuftu darguu fakkaata yoo gara ammoo narcissistic behavior nama uf jaalatu nama uf tuulu jaalatu beekta yoo akkasiin dhuftu Haile Sillaasee kanaa wal fakkaata jechuudha. Bulchoota Afrikaa kunini gabaasa waliigalaatti walama dubbatamuu jira maaliif dhufanii isaati ammaatti wanni isaan dhufaniifi tokko yaamichi godhaniif kan irratti edduun isaanii akkuma agartee Itoophiyaa faarsanii Itoophiyaan biyya kan seenaa qabdu dhuumi irratti hundi isaanii Itoophiyaan nagaan akka buuqam jal sararanii dubbatee jechuudha. Nagaa Itoophiyaa irra yaa'ii dubbatan hundi isaanii conclusioniin sun Farmaajoon Abiy Ahmad itti dhiyeennaan beekadhe Farmaajoon faarsa malee even Uhuru Kenyaata yaadadda kenna sirra maal jedhe Itoophiyaan haadhinuu hundaatii biyyi gudditti Afrika keessan koloneeffamanii kanaafu biyyiti guddittiin haati ta'e yoosiin kadii gamsitaan biyyi tollaallee miidhamuu dandeetti nagaan buuqaba kanirra akka gootabdi qabnaadhaan Abiy Ahmad assignment itti kennanii jechuudha. Wanni gaafamirra murtoofteeta akka bulchoota Afrikaa dhaqan Abiy Ahmad bakki jiran cufat puush godhan amansiisuu qaban mammarii nageenya dhaabbata mootummoota gamtooman irratti bakka bu'aan Keeniyaa Martiin Kimaanii waan kan dubbate ture jechuudha. 3A system akkasi gubbaatti the 3 African country waan akkasi plus Sam group waliin waada gaafas galan jedhani asay Uhuru Kenyaata sun injira. Today you are the Prime Minister of those that gave you the vote and even those that did not give you the vote. These are all your people. And our hope and our prayer and our support will be with you as you bring this nation together. Ethiopia is our mother. And as we all know, if the mother is not at peace, neither can the family be at peace. So my brother, you have a big job in front of you. And mine today is to assure you and assure you, the people of Ethiopia, of our solidarity in that journey and our eagerness and commitment to see a peaceful and stable Ethiopia and ultimately a peaceful, stable and prosperous Africa. Uhuru fi Umar Gileen yaadota tarkaanfatoo biyya sanaaf nagaa buusuu danda'an dubbatee jira. Umar Gileen Itoophiyaan seenaa boonsaa qabdi glorious past ka jedhan seenaa gaggaarii Itoophiyaa ka durii kana kaasanii gamtaa Afrikaa hundeessuu keessatti Afrikaan akka walaba baatu kolonializimii irraa Itoophiyaan gahee guddaa akka taphatte. Itoophiyaan baay'ee biyya gamtaa mootummoota United Nations hundeessuudhaan biyya jalqabaa taate keessaa tokkodha. Sansana irratti seenaa gaggaarii qabdi. Abiyyis seenaa sanaan dhaadateeti speech isaa ka eegale. Uhuruni hojii manaa tokko kenneef Abiy Ahmadiif. Ummati sivilates kan sivilannes ummata keeti. Haga Itoophiyaaf nagaa tasgabbii fiddetti waraana kana dhaabdee reconcile godhaadhe Umar Gileen diversity Itoophiyaa keessa jiru kuni akka armaan duraa coexist godhee qofa Itoophiyaan kan damdamachuu dandeessu. Uhurunis kanuma jedhe. Yoo tokkummaa Itoophiyaatiif hojjettan ta'e nageenya Itoophiyaatiif hojjettan ta'e tasgabbii Itoophiyaatiif hojjettan ta'e akka mootummaa Keeniyaatti akka uummata Keeniyaatti si waliin jirraa jedhe. Garagalchitee yoo dubbattu yoo dubbiftu haasaa Uhuru Kenyaata kana waraana itti fufnaan biyyi keenya si waliin dhaabatu akka jechuudha. Ammatti biyya sanallee gara sadarkaa fooyya'aatti fiduu danda'a jedhamee kan abdatamus yoo nageenya buusuu irratti xiyyeeffatame akka ta'e qaamoleen garaagaraas kanaan duras kaasaa turaniiru. Biyyi marii hunda hirmaachiseen yoo teessee gara araaraatti dhufuudhaaf dandeesse. Waltajjii sobaa mootummaa uummata bakka hin buune ijaaruudhaaf dhamahuurra qaama yaanni hundumti keessatti keessummaa'u
kallattii hundumaati qaama uummata hundumaa bakka bu'u waliin taa'anii mari'atanii yoo furmaata tokko irra ga'uun danda'ame akka ta'e kanaan duras biyyoonni addunyaas jaarmiyaaleen addunyaas waamicha dhiyeessaa turaniiru. Haasaan Uhuru Keeniyaatas kanarratti kan fuulleffate natti fakkaata. Marii keenya gaggabaabsaa dhufuudhaaf gaggabaabsuu fi sa'aatiin qablee waan deemuu jirtuu fi dhumirratti armirra konkuluuziin wanni guddaa yoo bachuu dandeenyu sirna muudamsa biyya Ahmad mootii torbaffataa muudam keessatti ajanda guddaa ta'e bulchoota Afrikaa kun dhufu. Bulchoota Afrikaa dhuftee walii boo'uun harka walii dhaanuu maani kaalcharu misiiti gaafa Mallas Zeenaawii dhufu Afrikaan hin boo'uun hin jirtu. Taabiyya Ahmadtaan Afrikaa 50 afran keessaa bulchoota Afrikaa 10 yoo dhufan isoo keenuum dhufta aduma dhufaanii wal deeggaruu qabdi addunyaa talallee hedduun isii akkamtoota ta'anattu bakka tokkotti hedduun isii mana yakki dila addunyaa kan gubbaatti international criminal court fa'aa dhaabbata sagalee waliif ta'uuf aamilee wal toruuf waltiin dhufti ammoo asirratti ergaa warri dabarse ergaa salphaa miti aasaa warra ergaan guddaa warri dabarse hedduun isaanii yaa gammannee aaduma jedha namman kan keessa yaame nyaati seeqen nyaati isa mi'aa waatullee inni mi'aan jettaanii quufte quufu baatullee yaa quufe galatoomin jettaanii bagga maddeedhanii dabalataan ammoo ni jala sararneetti ma waraan dhaabdeenna si waliin jirra ergaan guddoon tan Abiy Ahmad waraan dhaabaani sun gaafi guddoo dhaabuuf karoor hin qabu tanaaf wotaaddara agarsiisaa dhaabuuf karoor hin qabu tanaaf TPLF filla baaraa dhaabuuf waraan hin qabu kanaaf garee ammachi Itoophiyaa sobarniit Itoophiyaan kabajne Ameerika faat dhaattuun dhaadachaa oolee jechuu kanaaf waraan itti fufa mootummaan Abiy Ahmad coronation akka sirni tokkoot in bulchaa jedhee ayyoo innee agamak ni milkaa wanni beenin jirtu jechuu Haasaasaa keessatti Abiy Ahmad garaagarummaa keenya xarapeezaadhaan furraa kan jedhu wayii gara walakkaatti dhagaatiin ture. Haa ta'u garuu haasaan suni dhugumaan mootummaan Itoophiyaa araara barbaadee nageenyi biyya keessatti akka bu'u waliigalteen akka dhufu waan hojjetu fakkaatu. Achirra haasawuma sanarraa maalan hubadhee waardiyyaan Itoophiyaa sirna bilchiginnaa fi Abiy Ahmad hoogganu qofa akka ta'etti ibseeti jira. Kabiraammoo garaagarummaan jibbii hin cabaa jedha. Warriin waliin teenyaa sofnu warra baandaa yookiin immoo maal jedhani jechi lammaffaa baandaa fi baada waan akka kanaa wajjin teenyee mari'annu warra diina Itoophiyaa ta'e wajjin teenyee mari'annu jedha. Warri isaan diina Itoophiyaati jedhanii farrajaan hin beekama paarlaamaa keessatti shororkeessitoota gareen jedhaniin. Kanaaf reconciliation yookiin araarri amma mootummaa bilchiginnaatiin gara fuulduraatti deemu kun araara siido reconciliation araara sobaa akka ta'e hubachuu hin dandeessa jechuudha. Uummanni kanarraa waan baay'ee eeguu qaba jedhee hin yaadu ani gama kootiin egaa amma yeroon kun yeroo coronationiin yookaan sirni muudama mootii kun raawwatamuttis guyyaa lama dura haala ture ilaaluun barbaachisaadha. Irreecha Finfinneedhaan wal qabatee qeerroon sagalee isaa dhageessisaa tureera mormii isaa diddaa isaa dhageessisaa tureera. Uummanni Oromoo qabsoo isaatti fufurraan kan hafe falli yookaan bulchiinsa Abiy Ahmed mootummaa haaraa jedhee as baasaa jiru kanarraa bu'aan argatu tokkollee akka hin jirre hubachuudhaan qabsoo fi jabeessuu qofadha ammattee kan fada ta'u. Viidiyoo sana wal qabatu ilaallee walitti deebinuu la.
sirni biltsiginnaa har'a muummichi ministeera Abiy Ahmad abba gadaa keenno kaan nugus torbaffa jedhee ifa shuume jira. Sababni nu shuumni filleen Abiy Ahmad uummata Itoophiyaa kumaatamaan bahee filannoo seenaa keessatti taateen been filannoo addunyaa ajaa'ibsiiftu filannoo diimokiraasiin keessatti maqaa guddaa orat goone Abiy shuumne jirredha. Kun hin dirree masqalaatti harta'ee guyyaa lamaan dura ammoo dirree masqalaatti uummati miiliyoona taallaaqqaa uummati Oromoo dhaadannoo akkana dhageessisuun sirni Abiy Ahmad waggaa sadiif nugan bakka nuun beedhe tufaa ture. Abiy Ahmad waadaa waggaa sadeen dabranii ardhallee mootummaa haaraa hundeessa waadaa dhibisee jira. Waadaa sun keessa tokkummaa ijaaruuf Itoophiyaanota walitti fide dura tarkaanfachiisuuf jedha. Itoophiyaanota hagangaan kun uummata Oromooti parsantii olaanaa beekamtiin kennineefi nurra bu'i warri itti gadhiisedhani sagalee uummata ta'uu jirani. Inni ammoo sagalee warra kana ignoor tolchee Itoophiyaa dura ceesisee waadaa seenee jira. Waadaan waaduma waggaa sadeen dabre waadaa kijibaa ta fudhatama hin qabne ta'uumati gaagam hancaali targuuf jiru. Wanni enna saatiin qabdeemu jirti gar Tiwiitaraa ta'u dabarre. Ayyee kanuma wal qabatee akka background keenyarra laalaa jirtan Tiwiitarri guddaa deemaa jira sa'aatii kana dabalatee jechuudha. Akka Itoophiyaatti sa'aatii 11 har'a eegalee duulli Tiwiitaraa kun ajandaa lama qaba. Tokkoffaa hoogganoonni Oromoo mana hidhaatti iraarfamaa jiran hagan lakkifaman ka jedhudha. Kalammeessoo immoo mootummaa amma hundaa jiru kana keessatti Oromoo representation akka hin qabne ka addunyaatti himuudha. Duula kanarratti hirmaachuudhaan sagalee Oromoo addunyaatti akka dhageessiftan asuma waamicha goona. Yuhun gabaabsinee goona. Tolega uummata Oromoodhaaf amma sirra deddeebinee dhaamuudhaaf kan dandeenyu mootummaa haaraa hundaa'e jedhame kanarraa homaa tokko eeguun akka hin barbaachifne. Sirni wanti haaraan hin jiru. Waggaa sadan darbe wanna argineedha ammas wanni dhufaa jiru waggoota 5 jedhanii karoorfatanii jiru. Hagam akka isaan achirra turan walumaan kana ilaallu ta'a. Uummanni Oromoo qabsoo kallattii garaagaraatiin eegale kana gama hidhannootiinis haa ta'u gama qabsoo karaa nagaatiinis haa ta'u kan amma qeerroon jalqaban kan duulli Tiwiitarii mataan isaa dhiibbaan inni uumu salphaa hin ta'u waan ta'eef roga hundumaan iyyuu sirna isaaf hin taane kan ofirraa qolachuudhaaf yeroo kamiin olitti iyyuu tokkummaa isaa jabeessee kan amma irreecha irratti deebinee argaa jirru kana jabeessee kallattii barbaachisaa ta'e hundumaan itti fuudhaanii sirna yakkamaa waggoota sadan darbeef uummata Oromoos sabaaf sablammoota biyyattiis nyaataa ba'e kan yeroo xumuraatiif xumuratti gochuun dhimma murteessaa dhadheetanii xumuruu barbaada. Akka waliigalaatti dirree masqala torbaan kan yaadalam keessummeessa jirti. Guyyaa dheengaddaa mormii Oromoo har'a muudamsuu Abiy Ahmad nugus torbaffaa Tiwiitarii yookaan sooshaal miidiyaan Oromoo akka waliigalaatti guutuun mormuu jira. Inni nugus tokkoffaa nugus torbaffaa jedhee murteeffatee jira. Uummati Oromoo noo jedheeni jira. Uummati Oromoo kan taa'ee ilaalaa walumaan laallaa nugusummaan Abiy Ahmad eessa garamit agam yaga yoomit khayn walumaan daawwanna yaafita dabra. Hayya daawwattoota OMN qophii keenya odeessaalee addaa muudama Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee fi ka sagalee hooggantoota Oromootiif haa taanu jedhu kanuma hanga yoonaa ture waa'illan koo guyyoo Waariyootii fi Yuuniin Gadaana wajjin odeessaalee irraa keessummeessaa turanii waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.